العيون بليل حب لا تنام. جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليان كيا فيديو بابا كان رتي إن شاء الله قرصة قاريتك ولله لجئي هذا إن شاء الله وياتك هذه انت لشي هيرم سيستي يروغر من أبا منا إرقو كاتي قولت تشين تقرصاف ما جتيني هذه انت لشيتين يا انت لكو جتيني وصو قرصك إيسا متهي أدب أباتشوف amala gaarii qabaachuuf osoo ka dhiisamu ta'e la turika min ajlikii jette jechuudha. Sila sihiif jecha dhiisama ture maaliifin intalli hedduu gaariidha, hedduu adaba qabdi jechuudha. Garuu jetteen nama gaafila dagataa takka dammaqsaa jetteen beekaa yaadachiisaa jetteen yaa intala koo jetteen har'a mana keessatti guddatterra gara mana beekne gara nama beekne deemuuf deemtaa jetteen. Gabrittii tahii fi gabricha sii tahaa jetteen jechuudha. Yaa intala kiyya jetteen osoo ka dhalaan dhiira irraa duroomtu teete situ durooma ture jetteen. Osoo qabeenya abbaa qabaatteef adaba qabaatteef qabeenya abbaan shii qabaatteef osoo ka duroomtu teete sila situ durooma ture jetteen. Garuu jetteen dhalaan dhiiraaf uumamte dhiirri dhalaaf uumamee jetteen. Amma jetteen gorsa kudhanissi gorsa narraa fudhuu jetteen jechuu gorsa kan inni duraa fi lammataa jetteen waliin jiraadhu jetteen haala qanaa'aa qabduun haala xiqqaa qabdu keessatti gammachuu qabduun waliin jiraadhu isaa jetteen jecha badaa akka sirraan dhageenye jetteen yeroo hunda tole jecha gaarii akka jettee waliin jiraattu jetteen. Inni sadaffaa fi afuraffaa jetteen ijni isaa kuni waan badaa akka sirraan agarra jetteen koonguma waan bareedaa malee funyaan isaa foolii badaa akka sirraan dhageenye jetteen foolii urgaawaa gaarii malee jetteen jechuudha. Inni shanaffaa fi jahaffaa yeroo hirriiba isaatii eegiifii jetteen akkasuma nyaata isaallee yeroo nyaata isaatiillee eegiifii jetteen jechuudha. Inni torbaffaa fi saddeetaffaa horii isaa eegiifii amaanaa isaa eegiifii maatii isaatii fi mana isaallee eegiifii jetteen jechuudha. Inni sagalaffaa fi kudhanaffaa hin aarsin isaa jetteen jechuudha. Hin aarsin amrii isaa hin didin yaani tole jedhii akkasuma iccitii isaa hin facaasinii jette jechuudha. Yoo amrii isaa didduu kana onnee isa dhukkubsitaa yoo iccitii isaa facaastuu kana abdii sirraa kutataa yoomuu sin amanuu jettee haadhi haala kanaan intala ishii gorsite jechuudha. Qissaan kun dheeraa garuu waan irraa kutee isinii hime malee obboleen kiyya osoo haadhi hundi akkanatti nama gorsite silaa har'a akkamitti jiraanne ittanii yaaddan isin mataa keessan kanaa humee yaada wallaahi namni jiru ajaa'ibaa kana jiraata ture jechuudha. Warra ilmaan ofii gorsu ijoollummaa irraa waan gaarii barsiisu ijoollummaa irraa karaa khayriitti hijaabaan adabaan waan hunda barsiisu rabbiin nu taasisu inshaa Allah. Videoon kiyya har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole like share subscribe godhaa isiniin jedhaa haga viidiyoo biraa godha garutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.